ربي سودادا وريها لما نقبضن يروا وجتن بيجنا ما كيسا الدنيا كوني هم بيكم أمم محمد قالني ولا بو أنت أتدي أمم مسوكي ده كني ده بيولا بو أنت أتدي أدرى ربي سنين جدا أدرى ربي هم نسيني كنّه يروا وجتن ومقاك سني مقالة مناك سني قولا غافا جبتن كتير راكو ددا دامبا غنا غنا سجبتن مرمو أكمتي غنا كيس جندا هذا مناك تيوجين من جارته وانا رانك abdu jechu akamitti garansi dandee obboleessa ko kanaaf ola shamarran isin wallaaltanii tunteen isin bilxiidha shamarran dubartii mala dubartiidha kenni rabbi siifa kennu jedhamee wal ibsamu mala wallaaltanii tunteen isin warra waa biraati jiraatu warra muuzii kireeffatee jiraatu kanaafu isinii bo'uun hin ta'u nam tokko hadharraa kaaftee abbaan manaa kooti oggaa guna torba waliin laphee na nyaate ganzabee maal jettan intala atileetisan waa tokko hin boonyeefan fedhu namicha amaara ta'u feetu obboleettii koo taatu siq hin jenne ani hin sobuwa dhugaan siditti hima ganzabee hillim godhee bagasi nyaate waraabbadhaa dhaqaan arrabsa atileetiin akkasana luqqaatee miilaa luqqaatee jilbaa luqqaatee maala baasaa gatiiteef jaalala akkamitti sii qabnaan wukkilinnaa guutuutti kennitee ammanni kana hunda jalaa gurguutti calliftee huy poosti isin goone imbo anaa nyaatu qabu namna kana nagaatti maal amantaan agas ga'u maa qabeenya malee qabeenya keenaaf taaksii keessaa quttoo qoshaashaa sana baaftee ol galchuun hin ga'u ganzabe amma haaluma jirtu kanaan please sifuchuun barbaadaan qabeenya maqaa kootti hin dabarsinii dadhabeera jireenyuma lazzaa wayii kibilii tokko bareedaa naa kenni abbaa manaa keetii ta'ee callisee taa waa tokko qabeenya maqaa kootiin hin godhin akkamitti qabeenya sana hunda maqaa dhiiraatti dabarsu maa eenyunni akkana jedhe qabeenya maqaa dhiiraatiin malee taa'uu hin danda'u kan jedhe eenyunni ofii gootanii qaatanii namaan hin mari'atanu calliseen dadhabe obseen dadhabe wuy ay balaam na biratti wallaahi hin boo'a waan akkana boo'u miti boostiin godhaan si gorse obboleetti abbaa manaa qabda galatoomi wal fuutanii galatoomi erga maqaa isaatiin maqaa dhiiraatiin malee hin taa'u erga jedhame maqaa durbaatiin yoo taa'e hoogaa erga ta'e dubartiin miskiina yoo gannes meeshaa si taaftu ilmoo si taaftu maal rakkoo qaba maqaa dubartii goona kana booddee qodaan bitamu meeshaan bitamu Itoophiyaatti guutummaan guutuutti Saudii keessaa biyya Arabaa keessaa kana booddee maqaa dubartiitiin bitamu hiriira baati dhiirri hiriira baati isin hin jedhe fuudhaaf heeruma tafa inuma fuutu dhiirri qixxee ta'u manni tokko yeroo jaalatu maqaa isiitiin maqaa isaa kushinan oolaan tokko yeroo bitame maqaa isiitiin maqaa isaa dubartii akkasitti of eegi shakkiidhaafuu hin jenne yeroo maqaa obboleessaa godhee jedhe gaafati wallaahi yoo akka carraa abbaan manaa keetii du'e utuun jaallatiin abbaa manaa keetii abaarta qabrii keessatti buleesii gala duniyaa irratti nafamu qabrii dhaquu jira du'uu jira dukkana qabrii si yaadachuun gaariidha jechuufaanii an si yaadachiisu si gaddisiisuu hin danda'u shamarran koo yoo danda'ame guyyaa dhaataa kaasaatii yoo rabbi qabeenya isinii kenne qabeenya keessan waan biyyatti hojjettanu waliin hojjedhaa amantiin sin dhowwu hin jiru wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh obboleettii keenya dubba nu beekoo ani arafaadhaan dura hedduu na dhukkuba ture na dhukkubee naan hin ba'ee mana haakima mootummaa dhaqee balbaluma sana ciisee achitti marfee tokkotti na waraananii sababa niqaamaa hin qabne didanii ganna baasanii ennaa kudhabee ammas sobee arabaan fayyeera hidhee manuma arabaatti deebi'ee fi lafiitii namaa dhaabachuu baqa yeroon sunis iidiidha namaafis iidiidha ana garuu na dhukkubaa keessoodhaan illee sii barreesseera misiin jiraan garuu immoo akka malee jabaataa fi lafiitii namaa dhaabachuunis namaan na gargaaraa jechuunis eessa turte ati ergasii mana eenyuuti achi galte ati way
والله أنت كا إجازة باين بيكو منارة بانتا تكا Mana إجازة talaba باني ati والله. Milan deemtee Saudi. Milan deemtee Saudi. لا كنتراتا وقا شان درام باي كنتراتا Eessatti badde. نولا بردان فارق كاميرا Eessatti badde ishi ستغسيسا barandaa jirtaayyee eessatti baddeeti yeroo baddu. يروم بدو ijoollee keenya birattan badee Meeqa achi ijoollee ka'ee keenya amma. ijoollee sana amma lakkoofsa jaraallee hin qabu wallaahi laazim. Ishi ijoolleen mana jaazaan qabdu ati ergasii. Wallaahi hadha waggaa lama takkaa ijaazaa bahee akka namaa ijoollee bira dhaqee hin beeku anoo. Maallaqa of harkaan qabdu amma. Wallaahi birrii 400 malee waa tokko of harkaa hin qabu. Maallaqa eessa geessite Qaba. atoo jalaan baanne. Yaani maallaqa amma dura kan waggaa lama duraa hojjetadhee mana ijaarradhee akkuma kana mana dalagaatiin bahu hojjetadhee mana ijaarradhee naan Ayyee ijoolleen akka kayyee namuu ta'ee namni na kayyene achuma hin dhiisee ammoo lafaa kaasee ani ijoollee aggaaroodhaa lafa bitadhee anuma akkana mana ijaarrate yaani ol kaafatee dhukkubni kun natti dhufe takkaa farankaa lafan kaadhu akkan argadheen gadumaan buusa hadhatuma mana sana gurguruu hedhees namni narraa bitu hin jiru. obboleetti meemee nam tokko please namni naannoo shifaa jirtan obboleetti kana ofitti naa buutan. Naannoo shifaa namni jirtan namni ofitti naa buutan ijoolleen Oromoo torba barreeffadhaa keessattuu namni makiinaa qabu jiraate. Yookiin taaksii gadi qabachuu hin dandeessaa? Taaksiin karaa kana hin deddeemtu malallee silaa rakkoo hin qabu. Taaksiin immoo baddaa karaa kana hin deddeemtu. Ijoolleen jimmaa gaa guutee lafarra qalamti malee kun dhugaan sitti maa jarri dhaqanii afaan banuu malee mana banatanii tokko sitti siqanii siin fuudhan dhufanii. Ijoolleen keenya keessa kaasatan ijoolleen keenya. Dhaqanii meeqa wallaahi namatti iyyadhee keessoodhaan namatti barreessee dadhabee waa tokko. Ijoolleen keenya meeqan namatti kennaa ijoolleen keenya nan beeka dhaqanii mana banatanii intinaa jedhanu malee waan akka raakatu ijoollee kutaa biraatu yookiin ijoollee arsiitii amma jechuudha nama 9 barreeffatee ol gala bineensi kun jechuudha. Maa wal biraan dhaabate wanta dinaa gootu hin jiru wanta dinaa gootu hin jiru maa wal biraan dhaabate nama kana nus fokkisiiftan rabbi sina fokkisiisu. Ooleeyyi. Wantan sodaadhu nan hanqanne ija namaa dura dhaabachuudha. Cubadhu viidiyoo kee abshir. Ijoollee Oromoo kutaa fayyatan ta'a shifaadhaan haa fuudhaa ofitti rabbii jedhaati amma hadhaa qofa. Amma hadhaa qofa ofitti naa fuudhaa ijoollee Oromoo. Ijoolleen keenya immoo deemaa mubaarakattuudha. Oromoo miti mubaarak akkana jedhaa afaan banaa hudduu keessan faa banaa ol garagalchaatiin haala bushakla kun. Bilookii waan mana kana jalaa hin Ijana laafis. Salaamu alaikum. Waalaikum assalam. Qaaliyyee eessa jirtaa? Mubee jirtaa? Jira adaadan xiyyaa foto. Adaadaan kee eessa jirti? Nama argituuf Adaadaan kee eessa jirti? Saawudii jirti. Saawudii bakkuma shifaa ta'uu hin beektaa? Naannoo sana ta'uu hin beektaa? Naannuma sani garuu nama hin argitiif. Meemee itti dawwaleetii? Itti dawwaleetii deebii jabaadhu amma. Abeet. Michoo naannoo tam jirti jette? Shifaa. Naannoo shifaan jira. Khalaas keessaan na dubbisi gaa michoo makiinaa si goonee si fuuna. Akima si geessina. Eessa jirtaa ati Ahmad? Asumaan jira Aziiziyaan jira shifaadhaas. Mana jaartii qabdaati? Jaartiin qaba. Thank you. Jaartiin kee malee jirti amma? Dhiifama waan biraatii miti yookiin si shakkii yookiin waa biraatu hin taane seeruma isaa takkana. Yaaboo gaa jaartiin tigallee mana boo beekadhu gaa bultiillee nama diigamti waan bira yaaddi dhalaaniisi. Nan beeka kanaafan Nama bira jedhee. geessi. Kanaafan siin jedhee Dubartii bira buusniiti gaa. Dhalaa zuumii jirtu jira dhalaa walirra galtu ijoollee dhalaa ta'u wal bira galtu jira nam shanjaa wal bira galtu isaan bira buufneeti achirraa fuunee Amma nuu geessitaa? Amma nuu geessitaa jaalala? ni geessina. Ni Rabbi geessina. sirraa jaalladhu. Makiinaa qabdeer taata amma? Makiinaan qabne makiinaan hin
godhaa feere. Follow deebisii obboleetti. Deebisee Ayyee makiinaa ergii fi fuudhi rabbiin biraa argatta qoy follow sii deebisaa obboleessa koo. Ayyeemuu beekiyyaa abshir. Follow sii deebiseera. Lakkoofsa keenyaa ergi atis. Lakkoofsa keenyaa ergi. Akkasii. Obboleetti follow deebistee fi obboleetti. lakkoofsa kootu ergeeraaf lakkoofsa koo. Anaafis ergi isaaf ergi. Amma keessaan dubbanna. Siifis ergeera. Okay, ayyee. Bakka lakkoofsa si ergitetti gadi bu'aa walii dawwalaa. Walii dawwalaa gadi bu'aa. Waatsaapiidhaan lokeeshiniin si ergaa. Waatsaappii malee daarektii qabdu obboleetti. Madaariktii isin hojjetamu beekoo daraagaama. Ammuma biyyaan nageessan. Amma lakkoofsa keenyaa ergi daarektii si dawwalaa boo.